Piti malbasa dhiifamanaan jettus himimaan harcasa koo garaan koo fayyoo na dhiisisin dhiisa hanqarraa wajji jiraanne yeroo gaarii dabarsine rabbituu tokko nun goone teenuu kan walitti hin taane. Qaama jaallan keetti raawamaa jirtan. Ya Rabbi. Kamu kita ramah jalan. Wari. Wari. Apa nangkap dulu jangan. Apa nangkap dulu jangan legal. Kita pasti dapat. Yo, hashabar kafuni kana udah jirtani jala tuh tapi kabja tuh tal mana romo kan YouTube ready man ku short distam bam 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 bam. So sa si sa kompaki kwa yo. Akam na kabda ni jirtani isi rabu ne tinin jira himbe ka gunya sadi akasi ka qor gunya la wala ma video ya isi ni jara bum 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 ya isi tinu amma garu ga video bi sai ra tinin jira so one zero ratoref Ifa mesin jecha harra artis hanan qabadhe isini dhiyaadhe tinin jira foto si mata se gaafii barbaaden gaafadha gaafii mafeetan gaafadha isini gaafadha isin jedhe tinin ture spille akka beetan gaafii ajaa'iba ajaa'iba gaafte tarin dullee ammoo akka beenu gaafii qaraqamnu irraalee fidaa si dhufa isin jedha isin dhufedha isin jedha tin jechaadha gaafii kennatti gaggalfataa tin gaafadha jechaadha saniifu qophii keeyya hanga dhumaatti nafaana tura itti kolfitanii itti bohaartanii Fora mata zana itu tadi acara saniifoo acara hanga dhumaatti nafaana tura asumatti wanni isi himu barbaadu tokko jira innis maaliif wal jirta taate acara video kaya persantii baay'ee kanan nilalu nama subscribe hin godhin tulala video ki I don't know mal namni subscribe godhe waan laalu itti fakkaata garuu namni subscribe hin godhe persantii baay'ee ka subscribe godheera ka subscribe hin godhin tu video ki laala jedha So sani future lara artani mi subscribe ti gochu goda isin joro bade erga sentani lara artani akkuma laata sanatti subscribe ti goda mata katin kabaltani jechoro bade tirini galatoma ol fadda mafkara artist tanan let's go Shama akkamil gaha qabda hanan bagana ke hankara shoke na to sidira yo barata bagana ke anneite akam naga fayya jirra jirtu jirra alhamdulillah akami alamana manabatan alamana saabati mati saan jadati oromo siro to wanti nagaya isin biraho nubiraho unti nagaya nagwa wallahi nubira alhamdulillah rabbil alamin yoro awwala di cara na kabajje tarbiyi hanarati ya to ke di baay to galatomi sinji sorbada galatomi fa bakana kabajje atilin na kabajje ana afiru khayte feddu galatomi bulfardu okay hanan erga gara walka fanni me yoro awwala di hanan ni hanan ni tuni enu ni esa tarafi esa kubdete amma mo es tiraka ni dirti me of ifri kosi wande kata makam gora ni okay she ani hanna muhammadin jama godina harar ke baha ana fadistin daladde achumatin guddadde barumsa achumatin fite nammo finfinne jiraachu jira jechuudha Akamiti. Anu akan sesir di tempat sendiri. Aduga? Rumah ada di lagi. Bukan bacurami, dulu akan sesir sendiri. Omar kon ka rumah ada di. Cuma tidak ada dek udah deh. Wala harari ya. Oke. Gavin awalnya
wajjin dhalattee obboleeyyan meeqa qabdaa? Keessaa immoo namni ati seeraan jaalatu eenyuuni jettee hin jirtu? Obboleeyyan gizeetu jechi. Obbolaan kee wajjin dhalatte ijoollee obboleeyyan. Okay. Obboleeyyan ijoollee abbaa kiyyaatiin qabaa 3 jira. Namalee jechuudha. Isaan wajjin hin guddanne warraan hojii guddadame ijoollee abootii jira. Ijoollee 3 jira. Isaan hunda garuu wal qixatti hin jaaladha. Isaan hunda wal qixatti hin jaaladha. Nama tokko anama gaafa ni beeta yoo waraabta amma kana sira kalalesi deema. Okay. Nama tokko mee dirqama nama jaalatu jira miti keessa sababa sanii eenyu jaalatame. Baby mucaa boohiyyaa jira hanin jaaladhu reetu. Okay. Asirratti maali beeta? Gaafii kun antillee gaafii jeetiin jira namni baay'ee immoo gaafii jalatti waan kana gaafate. Okay. Hanna muslima moo kiristaana ammoo abbaan isii asirratti Hanna Muhammad jedha. Okay. Akkamiin mee waan kanaan ibsiya? Okay, an kiristaana ta'uun kiyyanii mul'ata na fakkaata. An kiristaana abbaan kiyya muslimaa. Gaafiin kun har'a qofaa miti. Gaafiin kun hedduu natti dhiyaatee jira har'a duras. Wanti inni abbaa kiyya maqaatti jijjiireef dura maqaa nama na guddisee akka kiyya isaanii yaamamaa ture. Achi booda immoo dirqama karaa abbaa kiyyaa jijjiiruun qaba ture. Abbaa kiyyaa wajjin hin jiraanne ture. Inni bakka fagoo jiraata. Maazariin na guddisee nayyootiyyaan na guddise. Saniif sanii yaamamaa ture. Amma immoo dirqama ta'ee anis if beekee maqaa abbaa kiyyaa jijjiiree Mahammad Kadir godhadhe jechuudha. Wanni jiru kanuma. Okay, wanni jiru kana hordoftoota wajjin isin jira jechuudha. Anu maanu yeroo walaati wata barees assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh de bareesee isin nagaa kenna deebisee anis godhadha. Kamu juga segera. Kita ani boy bareesee salamu alaykum kan ada deebisee of nyata sudah di dewe itu. Acara bang yang mesti mahatan dia mau Kristen. Mau sana acara. Akan agak lecet kesini. Oke. An jalan ke kan jal kaba ini. Akap? Jalan ke kan jal kaba ini. Ni mama. Abalu jame ni mama makan. Yo boleh mana letak boleh mana yo berbuat. Di sana rafu. Serap. Jalan sigmat. Jalan tiana jechi. Jalan lecun jiruda. Jalan kaisa wahid du garta. Namni ega wal jalan teboda khara jiru khara fuldura fudairu ilmu menamen kharas deemana fakkaata. Jaalati jiru na fakkaata akka khiyyaatti. Ya. Maaliif wanni hundi jaalalirraa kan kee waan ta'e jecha anaaf jaalalti jirudha. Akkas na fakkaata akka khiyyaatti. Ya. Okay, hanan biyyam takko fedi akkasumas immoo jiraachuu fedi mo'es. An biyyuma kiyya keessa Oromiyaa keessaan jiraachuu barbaada. Takko fedo sofiitu soomichaa tokko barbaada bakka beekan taqqilaa barbaada beekan. Yaadeen beeku garuu dhugaa. Eessa? Narraa dabru gaafiin kun dhugaa namatti ulfaata gaa bakka kanaan dhaquu barbaade jechuun amma yaaduu hin danda'u. Oromiyaa mama keessa osoo hin deddeemina gammachiisa. Hojiif yoo ta'e malee keessa jiraachuuf hin barbaadu. Laaluuf biyya hunda yoo hin dhaqee na gammachiisan. Ayya rakkoon qabu asirratti immoo gaafiin ati hojii kee wallee malee hojii biraan qabda hojii dhuunfaa yoo qabaatte immoo hojiin keessummaa inni manni Oromoo mana waan ajaa'iba. Ammaaf hojii humaan qabu wallumaan hojjechuu jira. Fuulduraaf garuu
Yoo ni harkadeen hojjedha. Yoo hojii na harkattan immoo naaf hima. Isin biraas yoo jiraate dhufeetiin hojjedha. Artoota keessa eenyu tusiifata? Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa rabbi biyya taasisu isa waan ittiin dhalate isaa fi Alii Birraa waan ittiin dhalate. Isaa fi Yoosan Geetahuun. Walitti wantoonni sana fakkaata sii fi Okay, sirraa jijjiiru. Jijjiirata. Eenyu jira? Jaamboos ni dinqisiifadhaan. Jaamboos hedduun jaaladha. Jaamboo jootee. Okay. Yeah. Akkamitti mootii wal baratame mootiidhaan akkamitti wal baratanii akkamitti muuziqaa yookaan immoo akkamitti bahan karaa sirbaa kana wallaahi duraan dursee fedhii qabaatti. Namnummaan aartii irra jiru hundinuu jechuun hundummaan isaaniitu fakkeenya sii ta'anii waan isaan gaarii namni gaarii hojjetu hundi fakkeenya sii ta'a. Nama gaarii hojjetu akka nama sanii ta'uu ni barbaadda. Fedhii qabaa fedhuma sanirra hundaa'eetiin karaa aartii kana dhufe mootii wajjin immoo hojumaan waliin dhufne akkaan hojii hojjedhu gaafadheen ture inninis nan qaanfachiifne akka naa hojjetu naa himee na yaamee karaa hojii kana waliin dhufne. Namni malee namni akkanatti fagee namni karaa aartii akka ka'ii maal jedheetiin si fakkeenya No, like ijoollee lamaan takkaa jira. Echi sirba duraa maashaappii hojjedhe isaan irratti kormoosoo fi gumii jaamanii yeroo duraatiif isaanii maashaappii hananaa hojjete. Maashaappii kiyya duraa jechuudha. Yeroo duraatiif irratti hojjettee turtee na fakkaata sirba isaanii. Yeroo duraatiif isaaniitu karaa sirbaa na fide asumaan garuu isaan galateeffachuun barbaadan hedduu takka karaa asirratti akkaan ga'us kanaa ta'an isaanii maaliifuu karaa waan kana fidan isaan waan ta'anii jecha rabbi hojii isaaniin galateeffachuu barbaada. Abbaa manaa ni qabdaa? Ammaaf hin qabu. Abbaa manaa ni qabu. Miti? Jaalallee qabdaa? Qabee. Abbaa manaa ni qabdu jaalallee qabdu? Abbaa manaa ni qabdu jaalallee qabdu? Yeroo sadaffaa si gaafata. Abbaa manaa hin qabu jaalalleen hin qabaa yoo rabbi jeeqa. Achumaan xiqqoo booda abbaa manaa fi haadha manaa waliin ni taana jeetii yaada. Maashaallah warroonni jaalallee akkanaas na qabeetta amma booda keessan zoora. Okay. Osoo sila abbaa manaa qabaachuu baatte eenyutti heerumuu fedhe? Allah. Eenyu heerumuu feeta? Wayyaa rabbi wayyaa. Hin beekne yaanneen. Aannan mirga si kenna rakkoon. Artistoota keessaa eenyutti heerumuu fedhe? Nama tokkollee. Osoo dirqama jettee? Nama tokkollee heerumuu barbaadu. Naa dirqama. Wayyaa rabbi. Ani macam jiru dan dia berbeda. Akan si kawan nama tempat artistoota keessatti heerumuu jedhan. Eenyu filattee heerumu? Naa dabru dhugaa rabbi gaafiin kun. And then artistoota inni naan heerumuun barbaanne ani hin barbaadu artistii. Artistii taakee artistii heerumuu barbaadu. Nama tokko dinqisiifachuun maal gootaa?
Nama tokko dinqisiifachuuf maal goota? Nama tokko dinqisiifachuun dura maal goota? Nama sanii wal baara. Jechi akkam isaa? Yaa akkasuma Nama sanii wal barta achi booda waan si keessa jiru. dinqisiifachuun nama dirqama namni sun artist ta'uu qabu ni qabu. Nama tokko No. eenyummaa isaa arga isaan beektee nama fayyadummaa isaa dinqisiifachuu danda'a. Isaan wal bareetiin achi booda waan na keessa jira himaaf. Akkas na fakkaataan. Yaa sirrii. Osoo maal taatee beekashi? Artistii cimtuu baqa uummata kiyya gammachiisu waan bareedaadhaan bahan uummata Oromoo gammachiisuun barbaada. Eshi adamma adaa gammaa hojjette sirbumaa kabariitimi. Sirba ofii eegeetti walaloo barreessee akkasumas waan sirba ofii eegeetti hojjechuuf yaada qabda. Dandeettii walaloo barreessuudha. Inki jibu hin danda'u. Jechi hin yaalles hin beekus. Yoon baree ni yaala garuu waan hojii mataa yaa hojjechaan jira. Yeroo dhiyootti ni dhufa jeetii yaada. Kabarii malee waan mataa kiyyaa. Kabari maal eegalee kabari maal No lakki. Lakki. Maal? Oh, na servisus deemtaa? Okay, maalin si sirbash? Maalin si sirba? Sirba eenyuti? Sirbumaan maashaappii. Eshi. Sirbumaa caaluutiin si sirba. Muraa xiqqoomaan si jaa hedduun danda'amu. Guutuumoo? Guutuumoo? Nana, dukkisuma malee dukkisuma raas bitta deemis. Kan keetuma kan keecha kafarii guddaa hojjetu. Eshi. Bakka deemtee galanni jaalalaa yoo kana tahee allamu naaf gahee annama jaalachuu ansirratti jiilee deemeen jaalala komadhee. Guyyaa olii dhufnee jaalalaan taphannee akka gosa koottee waan jetteen dagannee akka fedhi teenyaa silaa eegadhabnee biyya kanan taa'u jette kakakattee si taatee garaa kee murattee har'a dhugonfattee humaamee galanni jaalalaa yoo kana tahee allamu naaf gahee annama jaalachuu ansirratti jiilee deemeen jaalala komadhee erga biiftuu lixxee gaabbitee maal baasaa dhiifama naan jettus imimmaan harcaasaa koo garaan koo fayyoo na dhiisisin dhiisaa. Hanqarraa wajji jiraanne yeroo gaarii dabarsiine rabbitu tokko nu goone teenukaan walitti hin taane teenukaan walitti hin taane. Allah. Seperti itu hamile wallahi masya Allah. Hinjira koki hinjira. Kira malu ko naman kaja ina bitch. Wallahi hinjira masya Allah. Galaton. Ay bayi na gana bayi na. Gana bayi. Abshira. Garu antanin na wasir fite hoy kabda. Coba naman kihana sir fite mo kam. Ako? Kan nawan ti beta. Lo normalumaan sirbe. Lakki normalumaan sirbe. Waan takka waan hin sirbeef hin qaban. Okay. Kasatra. Kamu kaya ramah jalan. Madi. Waa hunda kiyyanin jaaladhaan. Waa hunda kiyyanin jaaladhaan. Lah tokko seeraan ka jaalatu jira gaafa. Ija kiyya. Ija kiyya.
ija keeti qaama jaalle hankeetti irraa maal jaallatara Oh. Ya Rabbi. Wallahi ente nama tulfaata dhugaa hai waa hunda isaatiin jaalladhechi bakka laan tokko irraa jaalladhu qaseeraa irraa jaalladhu qaama osoo hin ta'in ana amala isaatiin jaalladha haala amala san gaafanne waan biraa dhiisa kaasirraa hafooti laa egaa saarraa waan meeqa jaalladhu jira harka jaalladhu jira qubantaa jaalladhu jira ija fa'aa jaalladhu jira naa wantoota gargarillee jira yaa waan akka jedhu tokko rifeensa isaa rifeensa mataa isaa hedduun jaalladha baay'ee bareeda amala dhiiraarraa amala akkamii jaalatta amala akkamii jibbitta amala dhiiraarraan dura dhirti silaa nama kabajjee na gammachiisa amalli isaanii kabajaa namaaf kan na gammachiisa kanin jibbuma nama tuffatu hin jaaladhu tokko tokko nama tuffata dhiin ana qofaa jira jee bakka ifoon godhu hin jaaladhu amala dubartiirraa hoomee maal jaalatta maal amala dubartiirraa awwaan tokkollee hin jaaladhu isin jibbuus Wai, matana ya Rab. Ani jangan dubarti di sini wan video kita dah. Kalau tu mah baik, cara baik di cara video kita orang dubarti dah kau jago dah sikawa. Garu. Jechi an dubartiidhaaf kabajaa guddaan qaba. No. Dubartii jechuun haadha, obboleettiidha, jaartiidha, dhiiraaf waan hundaa. Dubartii jechuun ayyootiyaa, akkootiyaa. An dubartii hedduun jaaladha, hedduun kabajaas. Garuu waan inni irraa jibbus hin qabu waan irraa jaaladhu amala dubartiirraa fakkeenyaaf amala dubartiirraa bar jee baay'eetu jira malee amala dubartiirraa yoo haasaa ilmaa waliillee shaffanuu hin taatu bar sound gadi baasnee okay shi waree fi kijiba waannaan tokkoffaa wareedha jettee asii fuudhanii sanin jaaladha dubbii cabsinee dhiisee haadhiisi bakka qabdanii nama bakka nama san haga lafeetti nyaatanii gogaa irraa baasanii liqimsitanii darbanii baadheegaa yaa rabbii fi yaadu wallaahi nyaatanii nyaatanii isanumaan jibba bakka jaalalti waggaa meeqas qabdi